Nagaan isiniifatu akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaan kun sagantaa fayyaa Dooktara koo karaa ITV afaan Oromoo torbanitti yeroo tokko simbiraan keenyudha. Sagantaa keenya keessatti dhimmoota garaagaraa dhimmoota fayyaa waliigalaa fayyaa daa'immanii odeeffannoowwan dhibee keessoo yaalii baqaqsanii yaaluutti wal qabatan qabannee kan isin dhiyaannu ta'a jechuudha. Torban keessan akkam ture haala kamiin dabarsitan? Egaa sagantaan keenya guyyaa har'aas immoo akkuma baramee keessummaa addaa qabadhee isin dhiyaadhee jira. Keessummaan keenya eenyu akka ta'e keessummaa keenyarraa erga wal barree booda gara sagantaa keenyatti dabarre jechuudha. Bagana gan dhufte doktor. Bagana gan idde doktor. Mee keessummoota keenya wajjin wal barre. Okay, duraan dursee sagantaa doktara koo kanarratti naaf feeruu keetiif baay'ee galatoomee jecha Dr. Kaasaawwan Girmaan jedhama. Hospitaala Hundagaleessa Addaa Yuunivarsiitii Salaaleetti ispeeshaalistii wal'aansa baqaqsanii yaaluu fi gargaaraa piroofeesaraati. Tole doktor guddaa galatoomee egaa yaalii ogeessaa yookiin immoo ispeeshaalistii yaalii baqaqsanii yaaluu akkasumas immoo yuunivarsiitii Salaaleetti gargaaraa piroofeesaraa akka taate nuuf kaafteetta. Mee guyyaa irraa gaa dhimmuma yaalii baqaqsanii yaaluudhaan wal qabatan keessaa namoonni hedduun kan isaan nu gaafatanii gaaffii namoonni baay'een kallattii garaagaraatiin gama miidiyaa hawaasummaanis akkasumas immoo hordoftoonni keenya sagantaa Dooktara koo hordofan illee nu gaafatan keessaa dhimmoota cirrachaa hadhooftuudhaan wal qabateetina. So mee cirracha hadhooftuutu tun galiin fuula dura hadhooftuun yeroo jennu maal jechuudha? Faayidaan hadhooftuun qaama keenyaaf kennu maal fakkaata? Akkasumas immoo qaama keenya keessaa eessatti argama kan jedhu hordoftoonni keenya akka isaan baraniif. Okay, galatoomi. Duraan dursee gara gaafii keetti darbuu kootiin dura wanni jechuu barbaadu tokko beekoo jecha hayyootaa tokko jira beektaa? Yaaltee dhukkubsataa kumaatama yookiin dhibbaatamaaf fayyisuu dandeessa. Barsiiftee garuu nama miliyoonotaan baraaruu dandeessa jedhama. Kaka'umsa mataa keetiitiin sagantaa kana sagantaa uummata bal'aa barsiisuu danda'u kana jalqabuu keetiif akka ogeessa tokkoottis akka paartii uummataa tokkottis uummata keessaa nama tokko ta'uu kootitti galatoomee jechuun barbaada. ITV afaan Oromoos sagantaa kana qopheessuudhaaf galatoomaa jechuun barbaada. Gara gaafii keetitti hoggaan deebi'u hadhooftuun maalii kan jedhu amma yeroo baay'ee Ingiliffa gara afaan Oromoottis ta'e gara afaan Amaaraattis fiduun rakkisaa ta'uu danda'a. Hadhooftu kan jedhu kana baay'il kan jedhutti fudhannee hiiknu osoo jenne hadhooftuun dhangala'aadha. Dhangala'aa yookiin bulbula isa solution jennuun jechuudha. Keemikaalota garaagaraa kan of keessaa qabu isa tiruu keenyaan kan oomishamudha. Tiruu keenyaan oomishamee karaa garaagaraatiin daddarbee yeroo baay'ee amma cirracha hadhooftuu kan jedhu kanaan kan wal qabatu golgaa hadhooftuu yookiin immoo qalqalloo hadhooftuu kana afuuffee hadhooftuu yookiin qalqalloo hadhooftuu kana hadhooftuun waliigalaan tiruudhaan kan oomishamu waggaa ta'u namni ga'eessi tokko guyyaatti gara milileetira 600 yookiin walakkaa leetiraa ol kan oomishu ta'a. Tiruudhaan oomishamee gara qalqalloo hadhooftuu kanatti deemuudhaan achi keessa turuu fi haga tokko bishaan keessa jiru keessaa cuunfamee concentrated ta'ee furdatee kan taa'u ta'a. Yeroo boodas waggaa nyaata nyaan keessattuu yeroo nyaata cooma qabu waggaa fudhannu fi nyaatni coomni kun gara mar'imaan qallaa isa duraa yookiin dodonam jennuun san waggaa seenu keemikaalonni akka enzaayimoonni gadhiifamuudhaan hadhooftuun golga keessatti kuufame kun garas deemee nyaata kana caccabsuudhaaf kan tajaajilu ta'a. Emulsification jennaani nyaata guddaa cooma guddaa ture kan gara xixiqqeessee caccabsuutti kan deemamudha jechuudha. Walumaa galatti hadhooftuun qaama keenya keessatti faayidaan inni qabu maal hoggaa jenne faayidaa isaa gara gulantaalee afuriitti qoonnee ilaaluu dandeenya. Inni jalqabaa akkuma dura tuquuf yaaletti nyaata kana caccabsuudha. Nyaata coomaa caccabsuu yookiin emulsification enzaayimoonni gara fuulduraa dhufanii gara keemikaala xixiqqootti caccabsan kunniin akka hojii isaanii haalaan raawwatan kan saffisiisuuf ta'a jechuudha caccabsuudhaan. Inni lammataa immoo dhibeerraa of eeguudhaafis baakteeriyaa
nyaata wajjin gara qaamaa seenu ajjeesuudhaan ta'uu danda'a fi keemikaalota madiinummaadhaaf gargaaran kan akka immunoglobulin A, immunoglobulin G jennuun san kan of keessaa qabu ta'a. Inni sadaffaa immoo haaromsa qaamaatiif yookiin growth stimulus kan jennuun keessattuu mar'imaan yeroo akkuma qaama kamiituu mar'imaanis yeroo yeroodhaan of jijjiiraa deema. At least dheerinaan guddachuu ta'uu danda'a. Akkaataa faankishinaa akkaataa tajaajilaatiin immoo kan fayyadamu waan ta'eef isa keessattis inni lammataa immoo inni dhumaa immoo keemikaalota nafa keenya keessatti faayidaa hin qabne yookiin immoo baay'atan akka ba'an akka dhabamsiifaman excretory function isa jennuun jechuudha. Keessattuu kolesteroolii dhabamsiisuu keessatti bu'aa qaba jechuudha. Tole, baay'ee galatoomii Dr. Egaa dhooftuun maal akka ta'e akkasumas qalqalloo dhooftuu faayidaan inni qaama keenya dhooftuun faayidaan inni qaama keenyaaf kennuu danda'u eessatti akka argamu illee nuuf kaafteetta hawaasni keenyas yeroo dhooftu jedhamu maal akka ta'e qaama keenyaafis faayidaa akkamii inni kennuu danda'u hubannoo gahaa argataniiru jedhee yaada. Meegaa qalqalloo dhooftuu jenneera. Dhooftuun dhangala'aa sana erga jennee qalqalloon dhooftuu yookiin immoo baattuun dhooftuu sababoota garaagaraarraan kan ka'e miidhamuu danda'a. Mee wantoonni baattuu dhooftuu kana yookiin immoo qalqalloo dhooftuu kana miidhuu danda'anii maal fa'i? Akkuma qaama kamiittiyyuu qalqalloon dhooftuu kun sababoota garaagaraatiin miidhamuu danda'a. Garuu inni guddaan hadhooftuudhuma wajjin kan wal qabatanidha. Hadhooftuudhuma dhangala'aa wajjin kan wal qabatanidha. Oomisha irratti ta'uu danda'a. Tiraanspoortii yookiin immoo geejjiba isaa irratti ta'uu danda'a. Hadhooftuun kun hoggaa kan akkuma dura jenne bulbula waan ta'eef bulbulli kun reeshoo isaa eeggachuu qaba. Hagamtuu jajjaboodha, hagamtuu dhangala'oodha kan jedhu kun. Gaamni jajjaboo kun kan baay'atu hoggaa ta'e yookiin immoo asiidummaan isaa kan baay'atu hoggaa ta'e ni miidha jechuudha. Amalootni gara kanatti geessuu danda'an inni duraa fakkeenyaaf alkoolii dhuguu ta'uu danda'a. Nyaata cooma garmalee fudhachuu, nyaata sirna nyaataa keenya irratti nyaata cooma garmalee fudhachuu, yeroo tokko tokko immoo ulfaatina garmalee dabaluu yookiin immoo yeroo tokko tokko yeroo gabaabaa keessatti garmalee huqqachuu ta'uu danda'a. Tambootuutu ta'uu danda'a fi hanqina dhangala'aa qaama keessatti bishaan baay'ee dhuguu fudhachuu dhabuudhaan hanqinni dhangala'aa qaama keenya keessatti hoggaa uumamu amaloonni kunniin reeshoo bulbulaa fi bulbulamaa jiru san waan miidhaniif qalqalloo hadhooftuu keenya irratti rakkina garaagaraa geessisuu ta'uu danda'a. Akkuma qaama kamiyyuu immoo balaadhaan miidhamuus danda'a. Balaa konkolaataa ta'uu danda'a. Namni hoggaa xiyyiitiidhaan yookiin waa rukutame ta'uu danda'a. Balaadhaan miidhamuu danda'a jechuudha qalqalloo hadhooftuu. Tole, galatoomii egaa wantoonni qalqalloo hadhooftuu keenya miidhuu danda'anii maal akka ta'e haala bareedaan nuuf ibsiteetta. Yeroo baay'ee wantoonni dubbataman keessa cirracha yeroo jedhamu namni cirracha kalee qofatti kan inni beeku. Even odeeffannoomti cirracha irratti qaban cirracha kalees ta'e cirrachoota qaama keenya keessatti argaman irratti qaban namni baay'ee gad bu'aadha. Kaan bishaanuma cirracha qabu dhugdee yookiin immoo misira yeroo nyaatti nyaata misira wajjin cirracha liqimsee nyaadheen ta'uu danda'a jedhanii kan yaadan baay'een isaanii jiru. Hadhooftuu keessatti gaa cirrachi ni uumama. Ujummoo hadhooftuu keessatti. Cirracha hadhooftuu yeroo jennu maalidha? Sababii maalirraa kan ka'edha kan cirrachi hadhooftuu keessatti uumamuu danda'u? Galatoomi. Akkuma ati kaastee uummata keenya bira hanqina odeeffannoo jiruun yookiin immoo hanqina barsiifataa jiruun odeeffannoon cirracha irratti qabnu alaa akka galchinutti yeroo baay'ee kan fudhatamu. Garuu maalidha? Sababoota duratti akka amala badaattis kaaserraan reeshoon bulbulaa fi bulbulamaa hadhooftuu keessa jiru hoggaa gara bulbulamaatitti yookiin immoo isa solid component jennuun kana hoggaa baay'atu furdachaa dhufa jechuudha hadhooftuun mataa isaatiin. San keessa furdachaa deemuudhaan gara jajjabootti jijjiiramee
wanni cirracha fakkaatu kun tokko ta'uu danda'a, baay'ee ta'uu danda'a. Haala gara fuulduraa kan kaasnu sababoota ka'umsa isaatirraan kan ka'e garagara ta'uu danda'a. Reeshoon bulbulaa fi bulbulamaa kun hoggaa affeekti ta'u hoggaa jijjiiramu fi gara solid component yookiin gara jajjabootti hoggaa jijjiiramudha jechuudha. Cirracha kan jennu yeroo baay'ee. Mee wantoonni cirracha qalqalloo hadhooftuu kanaaf yookiin immoo cirrachi akka inni qalqalloo hadhooftuu keessatti yookiin immoo ujummoo hadhooftuu keessatti uumamu kan godhan saaxil baastonni yookiin immoo risk factor kan jennu wantoonni dhibee kanaatiif yookiin immoo namni tokko akka inni cirracha ujummoo hadhooftuu keessatti qabaatu kan godhu wantoonni kanaaf saaxilan maal fa'i gama fayyadamu? Cirrachi hadhooftuu kun akka uumamuuf saaxil baastota hoggaa laaluu keenyaan dura hagamii uummata addunyaa irratti baay'inni isaa hoggaa jennu qorannoowwan garaagaraa kan mul'isan uummata addunyaa keessaa gara parsantii 6 dhiirri parsantii 4 fi dubartiin gara parsantii 9 kan ta'u cirracha hadhooftuu kana ni qabu jedhamee yaadama. Qorannoowwan biyya garaagaraatti taasifamanii kan mul'atu. Kanaafuu saaxil baastonni kunniin maalidha jennee inni jalqabaa modifiable fi non modifiable kan jedhaman hin jiru. Isaan nuti sirreessuudhaaf aangoo irratti qabnuu fi isaan uumamaan kan ta'an hin jiru. Inni duraa fakkeenyaaf saalumti dubara ta'uun iyyuu saaxil baastuudha. Akkuma dura siin jedhe dubartoonni gara parsantii 9 kan ta'an fi dhiirri gara parsantii 4 kan ta'uttu dhukkuba kanaan kan saaxilamudha. Inni lammataa immoo faamilii keessaa yookiin immoo maatii keessaa dhukkubni kun jiraachuun haga tokko qorannoowwan garaagaraatiin keessattuu qorannoowwan ijoollee lakkuu ta'an irratti kana kan gaggeeffamu haga tokko genetics yookiin dhaalmaa kan jennu kunis effekti kan qabudha. Inni lammataa immoo inni biraa immoo ulfa yeroo ulfaa sababa hormooniin qaama keenya keessatti jiru jijjiiramuurraan kan ka'e yeroo ulfaa dhukkubni sukkaaraas inni biraa immoo baay'inni koolesteroolii yookiin dislipidemiyaa inni jennuun kunis furdina garmalee akkuma dura sii kaase immoo yeroo gabaabaa keessatti sababa dhibeetiin ta'uu danda'a, beekamee ta'uu danda'a. Garmalee huqqachuun kan jiru hoggaa ta'u mataa isaatiin kan saaxilu ta'a. Inni biraa immoo qorichoota sababa garaagaraatiin fudhataman fakkeenyaaf yeroo baay'ee amma kiliinikas deemnee kan fudhannu amma baramaa kan jiru garmalee baramaa kan jiru seeftiraakizoonii qorichi jennuun inni biraa immoo dhukkuba dhala dhooguudhaaf kan itti fayyadamnu oral kontiraaseeptiif kanneen jennuun kunniin yeroo dheeraadhaaf hoggaa fudhataman fi irra deddeebi'anii hoggaa fudhataman cirracha hadhooftuu kanaaf nu saaxiluu danda'u jechuudha. Baay'ee galatoomii Dooktar. Dooktar egaa sagantaa keenya akkuma itti fufetti jira. Waa'ee kanaa isaa jiru immoo ammas irra deemuudhaan waa'ee cirracha ujummoo hadhooftuu yookiin immoo qalqalloo hadhooftuudha. Wantoonni dhibee kanaaf nama saaxilan maal akka ta'e erga barree booda namoonni baay'een mallattoo akkamii agarsiisuu danda'a? Fakkeenyaaf namni tokko cirrachi qalqalloo hadhooftuu isaa yookiin immoo ujummoo hadhooftuu isaa keessatti uumamee jennaan namni tokko mallattoo akkamii ofirratti argeetu shakkii mana yaalaa kan dhufuu qabu? Galatoomii. Namni cirracha hadhooftuu kana kan qalqalloo hadhooftuu isaa ta'u kan ujummoo hadhooftuu hoggaa qabaatu keessattuu kan qalqalloo hadhooftuu keessatti jiru kun namni baay'een mallattoo hin qabu. Yeroo baay'ee isa incidental finding jennuun qorannoo ultrasound sababa garaagaraatiif taasifamuun yookiin ulfataa ta'uu danda'a. Yookiin yeroo tokko check-up biyya alaa deemuudhaaf hoggaa taasifamuudha kan mul'atu gara parsantii 75 yookiin 80 kan dhaqqabu irratti jechuudha. Garuu mallattoo kan qabaatanis immoo jiru gara parsantii 25 kan ta'an yookiin 20-25 kan ta'an mallattoo mataa ofii kan qabaatan jiru. Mallattooleen kunniin akka saayinsiitti karaa lamaan qoonnee ilaaluu dandeenya. Mallattoolee tippikaal yookiin dhibee kanaaf
garcaalaa kan mul'isan yookiin immoo atiipikaal kan ta'an dhibee kamiifuu mul'achuu kan danda'an. Tiipikaal kan jennuun kun yeroo dhibeen dhukkubbiidha yeroo baay'ee kan mul'atu. Dhukkubbiin kun garami qoma gara mirgaa jalaan yookiin immoo gara epigaastiriik kan jennuun gara qoma jidduu irratti dhukkubbiin daqiiqaa 30 irraa haga sa'aatii 6 turu yeroo baay'ee sa'aatii 6 caalan turu dhukkubbiin kun biliarii koolik kan jedhamu kun daqiiqaa 30 hanga sa'aatii 6tti kan turu dhukkubbiin walirraa hin cinne yookiin immoo walitti fufiinsa qabudha dhukkubbiin kun kan mul'atu dhukkubbii sanii wal qabatee ol jechuu hoqqisiisuun mul'achuu danda'a garaan afuufamuu danda'a deeffii mallattoon deeffii jiraachuu danda'a kana kan fakkaatan jiraachuu danda'u garuu baay'inaan dhukkubbicha jechuudha. Kana wal qabatee Dr. Amma yeroo baay'ee namoonni rakkoo cirracha qalqalloo dhuftuu qaban yookiin immoo hadhooftuu qaban kunniin yeroo takka sababoota garaagaraatiin dhibee garaachaa jedhamee yaalamaa yeroo isaan turan argina. Yeroo dheeraaf yaalamaa turan dhumarratti yeroo laalamanitti dhibeen kun kan argamu yookiin yaaliin kan biraa godhame. Dhibeen kuniif dhibeen garaachaa yookiin immoo gaastiraayis kan wal fakkeenyi isaan qabanii fi akkamitti immoo adda baasuu danda'a namni tokko yeroo baay'ee garaacha jedhee yookiin immoo namni baay'ee mana yaalallee hin deemu mana yaalan deebiin faarmaasii irraa qoricha garaachaa jedhee deewaa dhaqee ofiisaa bitata kun garaacha jedhee garaacha kunatti kee jedhee ammas fudhata dhiisuu dida mana yaalatti deddeebi'aa mana yaala iddoo qorannoon gahan jiru immoo buufata fayyaas ture iddoo garaagaraas deemee yeroo isaatti yaalii fudhatan jira. Mee wanti kun itti adda baasuu dandeenyu jira wanta kana. Galatoomi waan kana kaasuu keetiif hojii keenya irratti yeroo baay'ee kan nu mudatu waan ta'eef hin argina. Dhukkubbiin akkuma siin jedhe mallattoon kun keessattuu nama ogeessa fayyaa hin taaneef adda baasee garaacha moo dhukkubbii kana jechuudhaaf rakkisuu danda'a. Garuu dhukkubbiin garaachaa mallattooleen haga wal fakkaatus yeroo baay'ee sababa ittiin ka'u qaba. Dhukkubbiin garaachaa jechuudha. Amma overlap gochuu danda'a yookiin wal fakkaachuu danda'a sababni ittiin ka'us amma dhukkubbiin cirracha hadhooftuu kun yeroo baay'ee nyaata cooma nyaatu erga nyaatame booda isa postprandial jennuun kan yeroo san sababa hadhooftuun nyaata coomaa san diiguudhaaf gadhiifamuuf karaan inni deemu kun waan cufamuuf cirrachaan waan cufamuuf yeroo baay'ee kan ka'u mallattoo wal fakkaatus yeroo tokko lama erga yaalamanii booda garaachaaf keessattuu gara qorannoon jirutti ogeessonni fayyaas immoo gara at least qorannoon ultrasoundii gara jirutti dhukkubsattoota erguudhaan yeroodhaan bira ga'amee yaaliin barbaachisaan akka kennamu gochuun ni danda'ama. Tole, baay'ee galatoomi Dooktar. Egaa maaliif namni baay'een kanaan yeroo isaatti komplikeet godhe yookiin immoo miidhaa kan biraa geessee yeroo isaatti mana yaalaa dhufan waan arginuuf hin kaase kana. Kan biraan egaa namni tokko mallattoo isaa irratti argee yookiin immoo mana yaalaa yeroo dhufutti cirracha hadhooftuudhaaf yookiin cirracha qalqalloo hadhooftuudhaaf shakkamee yeroo dhufutti hakiimni tokko egaa wantoota gaafachuu qabu qorannoo gaafatee qorannoowwan godhuuf hin jiraata. Mee qorannoon ni yaala yookiin immoo qorannoon dhibee kana mirkaneessuus ta'e yookiin immoo dhiibbaa dhibee kana ilaaluudhaaf godhaman mana yaalaatti kennaman qorannoowwan akkamiiti? Qorannoowwan dhukkuba cirracha hadhooftuus cirracha qalqalloo hadhooftuu yookiin cirracha ujummoo hadhooftuutiif godhamu shakkii doktarichi qabu irratti hundaa'a. Cirrachichi bakka mitti argamuu danda'a kan jedhuudhaaf. Amma cirracha qalqalloo hadhooftuu hoggaa ta'e qorannoon goonuu fi cirracha ujummoo hadhooftuu hoggaa ta'u qorannoon goonu garagara ta'uu danda'a. Walumaa galatti garuu akkuma dhukkubbii gosa kamiittiyuu jalqaba irratti basic investigation yookiin immoo qorannoowwan duraa kan jennuun hin jiru. Seelii dhiigaa keenya keessatti baay'ina seelota dhiigaa kan keessattuu sababas ta'uu danda'u yeroo tokko immoo
fakkeenyaaf infekshinii waggaa kan gudana kan laallu ta'a. Infekshinii kan godhate waggaa ta'e infekshiniin jiramoo hin jiru kan jedhu beekuudhaaf qorannoowwan dhiigaa akkuma jedhame dura jedhamu qalqalloon hadhooftuu tun tiruu wajjin kan wal qabatu waan ta'eef tiruun keenyaa gam tajaajila isaa kennaa jira kan jedhu san qorannoo dhiigaatiin laaluu dandeenya. Cirrachi kun jiramoo hin jiru jechuudhaaf immoo qorannoowwan goonu yeroo baay'ee ultrasoundiidha. Ultrasoundiin ogeessa muuxannoo kana qabuun yookiin ogeessa barumsa kana qabuun hojjetamnaan yeroo baay'ee keessattuu cirracha golgaa hadhooftuu yookiin immoo golgaa hadhooftuu san keessatti kuftuu hadhooftuu keessa jiru baay'inaan arguu danda'a. Akkasuma immoo qorannoowwan akka CT scaanii MRI yookiin MRCP jennuun booda immoo biyyoota guddatan keessatti ammas biyya keenya keessattis iddoo tokko tokkotti jalqabamaa jira. Qorannoowwan akka hidda scan kan jennuun ERCP taasifamuu danda'a jechuudha. Keessattuu cirrachichi ujummoo keessa jira jedhamee waggaa adda fi mallattoowwan garaagaraa waggaa mul'atan qorannoon hagas deemu taasifamuu danda'a jechuudha. Galatoomii Dooktar egaa qorannoowwan mana yaalatti godhaman maal akka ta'an nuuf kaafteetta. Dhimmoota yaalii isaatiin wal qabateeti. Yaaliidhaan wal qabatee namoonni baay'een yaalii gosa kamii jira yookiin immoo yaaliin baqaqsanii yaaluu qofa jira moo yaaliin kan biraa jira kan jedhamu. Yeroo ammaa kana egaa yaaliin baay'ee advance ta'aa jira. Ispeeshaalii cirracha hadhooftuudhaan wal qabatee yaaliiwwan kennaman mana yaalatti yaaliiwwan garaagaraatu jira. Yaaliiwwan hedduu jira. Mee yaaliin isaa maal fakkaata? Yaaliin kennamu namni tokko dhibee kanaan qabamee dhufetti mana yaalatti yaalii akkamitti kennama? Galatoomii. Yaaliin dhibee cirracha hadhooftuus ta'e ujummoo hadhooftuutiif godhamu akkuma qorannoo san cirrachi bakkam jira kan jedhu irratti hundaa'a. Cirrachi kun afuuffee hadhooftuu san keessa jira moo ujummoo keessa jira kan jedhu kun murteessaadha. Akkuma isin jedhe parsantii 75 kan ta'an dhibee kana kan qaban mallattoo gosa kamiitu hin qaban simptomaatikidha jechuudha. Isaan ispeesifikaalii rakkinoonni tokko rakkinoonni ol qabataan hin jiru jedhamee erga yaadaminitti yookiin immoo murtee hakimaatiin hogguun ta'initti cirrachi ciraateef qofa yaalu. Isa asimptomaatik ta'an yookiin immoo mallattoo hin qabne kanneen hin yaallu jechuudha. Mallattoon hoggaa jiraatu garuu yaaliin ni barbaachisa. Mallattoon hoggaa mul'ate maaliifi mallattoon kun osoo jiru hoggaa dhiifamee gara taateewwan birootti deemuu isa complication jennuun itti deemuu danda'a. Complicationin sun immoo rakkinni namarraan ga'u jabaa waan ta'eef yaalii barbaachisa. Yaaliin yeroo baay'ee hojii irratti kan nu mudatu yaaliin kun maalidha? Amma cirracha kalee wajjin wal bira qabee namni yookiin bishaan dhuguudhaan yookiin immoo carrariidhaan rukutuudhaan yaalamuu ni danda'a kan jedhu hin jira. Haga ammaatitti addunyaa irratti qorannoowwan garaagaraa gaggeeffamaa kan jiran ta'us dhukkubsattoota garmalee filatamanii sirumaa opereeshiniin danda'an jedhamaniif yaaliin jiruun alatti qorichis ta'ee yaaliin opereeshiniin taane yookiin immoo yaaliin baqaqsanii yaaluun taane kan dhukkuba cirracha hadhooftuu kana balleessuu danda'u hin jiru. Yeroodhaaf mallattoon sun dhiisuu danda'a. Kanaafuu yaaliin jiru opereeshiniidha jechuudha. Opereeshiniin kun bifa kamiin godhama kan jedhu irratti garaagarummaan kan jiru keessattuu biyyoota guddatan piraaktis goonuu yookiin hojjennu garaacha banuudhaan opereeshiniin hojjetamu cirracha san golgaa hadhooftuu wajjin baasuudha. Yookiin afuuffee hadhooftuu wajjin baasuudha. Ujummoo hadhooftuu keessa kan jiru hoggaa ta'e immoo cirrachichi innis yaaliidhuma laapaaraaskoopiin kun ERCP kan jedhamutti endoscopic retrograde cholangiopancreatography kan jedhamu jira. Isaan maashinni seenee cirracha san baasuun ni danda'ama jechuudha. Yookiin immoo akkuma kan golgaa hadhooftuu saniititti immoo opereeshiniin banaan raawwatamuu fi danda'a jechuudha. Kanaafuu yaaliin jiru haga ammaatti addunyaa irratti opereeshiniidha jechuudha. Malli isaa gargar ta'us.
Tole galatoomi Dooktar amma immoo namoonni dhibee kana qaban yookiin immoo cirracha hadhooftuu kana qabanii kan yaaliin arganne yookiin immoo yaalii mataa isaayyuu kan dinaa godhan yookiin immoo yaalii fudhachuu kan hin barbaanne jiraachuu danda'u. Yaalii gahaan arganne yoo gahaan arganne dhibeen kun dhiibbaa akkamii yookiin immoo xaxaawwan akkamii namarraan geessisuu danda'a kan jedhu. Dhumarrattis immoo namoonni erga yaalii argatanii booddee fakkeenyaaf egaa akkuma jalqaba irratti kaasuudhaaf yaaltee yaalii isaa keessa tokko qalqalloo hadhooftuu sana baasuu kan jedhullee kaafteetta. Qalqalloon hadhooftuus yeroo baa'u nama keessaa dhiibbaa namarraan geessisuu hin qabu. Namni tokko hadhooftuu malee qalqalloo hadhooftuu malee jiraachuu hin danda'a. Akkasumas immoo namoonni yaalii isaa argatan yaalii kana argatanii keessumaa sarjarii booda wantoonni garaagaraa jiraachuu danda'u. Of eeggannoo akkamii immoo gochuu qabu kan jedhu akka nuuf kaaftu barbaade. Okay, galatoomi naaf yaad. Dursinee gara namni dhukkuba kanaan qabame dhukkuba cirracha hadhooftuu kana qabu hoo yaalii argachuu baate maaltu itti dhufa kan jedhu san hoggaa laallu cirracha hadhooftuu kuni yeroo barbaachisaa sanitti yaaliin argatanii rakkinaaleen mudachuu danda'an rakkinaalee garaagaraa jiru. Inni duraa fi baay'ee yeroo baay'ee mudatu rakkoo infekshiniiti. Infekshiniin kuni qalqalloo hadhooftuu san irratti ta'uu danda'a. Isa cholecystitis jennaani afaan Ingiliffaatiin yookiin immoo ujummoo hadhooftuu irratti ta'uu danda'a. Cholangitis jennaani bakkee cirrachi kun jiru irratti hundaa'ee jechuudha. Dhukkubni kun sadarkaalee garaagaraa qaba. Infekshiniin sun dafee yoo hin yaalamini aga lubbuun darbuutittis kan nama geessisuu danda'udha jechuudha. Inni biraa immoo cirrachi kun gara qaamolee garaagaraatti darbuu danda'a. Fakkii akkuma yookiin ujummoo hadhooftuu sanirraa gara rajiijiitti darbee dhukkuba loluu rajiijii yookiin pancreatitis jedhamuuf nu saaxiluu danda'a. Dhukkuba jabaadha inni infekshinii irrayyuu jabaadha yeroo tokko tokko yaaliin isaatis xiqqoo walxaxaa ta'uu danda'a jechuudha. Inni biraa immoo cirrachi kun yeroo tokko tokko maal ta'a ujummoo hadhooftuu san keessaa bahee too gara mar'imaanitti deema. Mar'imaanitti deemee mar'imaan cufuudhaan wanni nyaannu kun akka hin daddabarre godhee mar'imaan keessa akka hin daddabarre godhee dhukkuba akka xaxamuu mar'imaaniitiin wal fakkaatu cufamuu mar'imaanis fiduu danda'a jechuudha. Kan kana fakkaatan rakkinoota kanniiniin nu ga'uu danda'a. Kanaaf yaaliin keessattuu namoota mallattoo qabaniin mallattoon keessatti mul'ateef yaaliin opereeshinii kun barbaachisaadha jechuudha. Opereeshinii booda maali haala kamiin itti fufuu kan jedhu qalqalloon hadhooftuu kun erga baate maaltu mudataa kan jedhu yaa'u teengistu gaadoo hin galata rabbeefaa ta'utti yeroo qaamoleen namaa yeroo baay'ee tokko ba'ee tokko faayidaa san bakka bu'ee hojjechuu hin danda'a. Kunis yeroo fudhatus amma opereeshinii booda akkuma dura opereeshinii dura gorfamu namoonni ji'a 3 haga 6 ji'a 8tti nyaata cooma baay'inaan qaburraa of qusachuu qabu jechuudha. Kuni maaliif ta'a? Hadhooftuun kuni akkuma dura jalqaba dura irratti jenne ujummoo qalqalloon hadhooftuu kun bishaan keessa jiru xuxuraan konsentireetir godhee kaa'a. Faayidaa san dhabamaa jechuudha. Faayidaan sun hoggaa dhabamu ji'a 3 hanga 6 keessatti ujummoon hadhooftuu kun haalanis bal'atee akkaataa hojimaata isaatis jijjiiruudhaan bakka qalqalloo hadhooftuu kana bakka bu'aa jechuudha. Yeroo san giraajuwaalii sutuma suutaan gara nyaata cooma qabuutitti jijjiiramuun jalqabuun ni danda'ama jechuudha. Ji'a 3 hanga 6 kana keessatti garuu of eeggannoo gochuu barbaada. Inni biraa immoo akkuma opereeshinii kamiyyuu keessattuu opereeshiniin banaan hoggaa hojjetamu gorsa hakimni kennu gorsa opereeshiniidhaan wal qabate infekshinii ofirraa ittisuuf ta'uu danda'a. Qaamni bakki tarsaafame sun haga hojii itti seenutti yookiin immoo haga fayyutti of eeggannoowwan godhaman ni jiru. Kunniin yaalii opereeshiniitiin wal qabatee gorsa hakimni sunuu kennudha. Tole Dooktar egaa siidoo keenyatti argamtee keessattuu dhimma cirracha qalqalloo hadhooftuuf ujummoo hadhooftuutiin wal qabatu
cirracha dhuftu maal akka ta'e mallattoo akkamii akka agarsiisu akkasumas immoo yaaliidhaaf immoo yaaliin akkamii akka kennamu odeeffannoo guddaa kana saba keenya biraan yookiin namoota hordoftoota miliyoona hedduudhaan biraan waan nu geesse guddaa galatoomsi jechuun barbaada. Guddaa galatoomiyaanis baay'ee gammadeera galatoo. Thank you galatoo. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa sagantaan keenya Dr. Okoo guyyaarraa dhimma cirracha hadhooftuu irratti kan xiyyeeffatu turtii nuti Dr. Kaasawuu wajjiniin goonerraati barumsa guddaa akka argatan abdii guddaan qaba. Egaa torban immoo sagantaa biraatiin hanga walitti deemuutti nagaan nuuf turaas niin jedha fayyaan dhagnaa.